jaalalaaf hin sirbamin walaloon hin barreeffamin yedaloon hin filatamin hin jiru jaalala ibsuuf jechuun filataman naman qubsan midhaginni addunyaarra jiru walitti dabalamee midhaginna jaalala keessa jiru ibseen xumuru miirri jaalalaa imimmaaniin dabaalamee jechuutaan utubamee yedaloodhaan tumsamee baroota hedduuf dhiyaachaa tureera ammas dhiyaachaa jira ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa sagantaa onnachiistuu keenya har'aatiin jaalala kamirratti gaa'illi milkaa'an akka ijaaramuu fi akaakuuwwan jaalalaa jedhanii kan saayikolojistoonni ka'an torba ilaallaa turteen keessan nu wajjin haa ta'u tokkoffaan jaalalaa gaappeedha kun jaalala haal duree tokko malee namattiin jaalannuudha akkuma haati ilmishee doktaras ta'uu beekamaa hattuus ta'uu maraattuu jaalattu san gara walitti dhufeenya jaalala dhiiraaf dubartiitti yoo finnu yoo inni yookaan isheen erga wal fuudhanii booda waa isaan mudatees qaamni hirdhatus akkuma yeroo dura argee jaalatu sanitti jaalata jechuudha fakkeenyaan deeggaruudhaa fi balaa tasaan qaamni hirdhatee yoo sirriirratti haftee akkuma yoo qaama guutuu qabdu san jaalatu sanitti jaalataa jechuudha. Inni lammaffaan jaalala fiiliyoodha kunis jaalala hiriyyummaati akkuma hiriyyaa keenya dhiyootti dafaa walii bilbiluu san waa baay'ee waliin haasofnu san waliin yeroo baay'ee dabarsinu san hiriyyaa jaalalaa yookaan abbaa manaa keenya faanas hariiroo hiriyyummaa uumuu jechuudha jaalalleewwan yookaan abbaa manaaf haadha manaa isaanii wajjin sa'a baay'ee haasa'an wantoota isaan mudate mara walitti himan kaaffeewwan irratti sa'a baay'ee waliin dabarsan arguun baratamaa waan ta'eef kanaaf fakkeenya bareedaan of ta'uu danda'a. Inni sadaffaan jaalala iroos yookaan jaalala ofittoo jedhamuun beekamuudha. Kun jaalala fedhii foonii qofa irratti hundaa'edha. Waliif yaadan isheen dhibamtee baatteen dhimma isaatii miti. Gama isheetiinis akkasuma isaan kan wal barbaadan tokkoof tokko foonii isaaniitiif qofa. Inni arfaffaan jaalala miiniyaadha. Kun jaalala hinaaffaan guutameedha. Biyya keenya keessatti abaluu hinaafee niitii isaa ajjeesee waan baay'ee jaalatuuf hinaafee asidii fuulachise jedhu hedduu dhageenyee beekna. Ammas dhagaatuma jirra. Seenaan kaamilaatis nu hundaaf kan hin irraanfatamneedha. Namni tokko gosa jaalala kanaan isin jaalata taanaan nama alaattii miti maatiiwwan dhihoo keessan haadhaaf obboleettii abbaaf obboleessattis ni hinaafaa jedha qorannoon saayikolojistoota. Hinaaffarraa kan ka'ee miidhaa akka irraan gahus qorannoowwan kunniin ni ibsu. Inni shanaffaan jaalala luudaas jedhamuun kan beekamu yoo ta'u kunis jaalala hariiroo biratti ol guddatu osoo hin ta'in jaalaluma waliin kolfanii taphachuu fi bashannanuuti. Kanaaf fakkeenya kan ta'u bakka hojiitti inni yoo biraan darbu tuqee bira darba. Iseenis gaafa deebitu gama isheetiin deebii kennitee fi tuxxeetuma bira darbiti. Kun isa luudaas jennee kaasneedha. Inni jahaffaan jaalala stooreejii jedhamuun kan beekamuudha. Kunis jaalala maatis jedhama. Jaalala abbaan ilma isaatti jaalatu. Haatis ilmoo ishee yookaan maatii isheef qabdu ittiin ibsattuudha. Inni torbaffaaf inni dhumaa jaalala piraagmaadha. Kunis jaalala dhaabbataadha. Dhaabbataa yoo jennu yeroo baay'ee wal hin lolan. Jaalala baay'ee ol ka'es waliif hin qaban. Garuummoo dhaabbataadha. Isa olis hin baane gadis hin buune. Dhaabbataa ta'ee nageenyaan waliin jiraatanidha. Isin jaalala isa kam keessa jirtu? Deebisaa isinumaaf dhiisa. Akaakuuwwan jaalalaa olitti kaasni keessaa jaalalli gaa'ilaaf hin taane jaalala isa iroos jennee kaasnedha. Bultiin jaalala kanarratti hundaa'es umrii hin qabaatu. Adda baay'isaanis kan goolabamuudha. Kanumaan wal qabatee jaalalli gosa garagara jennee qonni kun walitti makamuu danda'u. Fakkeenyaa fi fiiliyoo fi iroos stooreejii fi agaappeen walitti dabalamuu danda'u. Kan hafanis akkasuma. Sagantaa onnachiistuu keenyaarraa kana fakkaata ture waan nu hordoftaniif galatoomaa kan isiniin jedhu qopheessee kan isiniif dhiyeessee Ansittiinaa Hajjiiti. Torban wanti addan hunditti isiniif milkaa'u isiniif haa ta'uun hawwii kiyyaa nagaatti.